gada kan walitti nu fideeru gaafa haqni kee jallatu seenaa kee bara dhibbaa kanaaf garaan kon jaallatu keessa kiyyatu na jibba imimmaan kee arguun fedh otoo imimmaan cobsita gaafa haqni jallatu ammoo dhugaa tasgabbiin obsita imimmaan haadha hiyyeessaa ilaalaa ulaaga hunda maaf jirta uumi saba koo yaa saba guddaa Ajaaluun hundeessaa kee ta'ee gabroonfataa kee balfadhu abishee garbaa kee ta'ee aarii qubaa alalfadhu nadhii gammadaa kee ta'ee wallaalamuun birfaduuti miilla bakar waaree siif dhaabamuun bakka buute siif jedhee moo manaa bahee bakka namni ni uftanii kalaqallee ni umtanii echa qorichallee argattanii HIV fayyistanii rakkoo biyyaa Sabonsi tu sabak dudubisi karma gadacha asi lubendan gadasi shakoye namoye hargana titasi oda butu jada dana persisi sabonsi tu sabak dudubisi sabon mubarak 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 Iddoo tokkotti guyyaa tokko waliin nu qabee. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii hordoftoonni Islaamaa mara baga ayyaana Iid-Alfaxiiriin isin ga'e jenna. Egaa akkuma beekamu hordoftoonni amantaa Islaamaa hundumti keessanuu ji'a tokko tsoomaa baatanii egaa tsoomni keessanis immoo kan barakaa kan milkaa'aa akka ture shakkii hin qabnu. Egaa tsoomni keessan dirqamtanii jirtu. Akkuma maqaa isaa immoo Iid-Alfaxiir har'a kabajaa jira. Iid-Alfaxiir jechuun akka odeeffannetti Iid-Alfaxiir jechuun ayyaana diiguu yookiin immoo tsooma hiikaa jechuudha. Kanaafuu nutis kanas sababeeffannee ijoollee keenyaaf wantoota babbareedaa bohaarsaa bashannansiisaa ta'an qindeeffannee isin eegnee jirra. Isinirraa kan eegamu hanga xumuraatti nu waliin turuu qofadha. Egaa saaqeensa qophiilee keenyaaf akka nu ta'u immoo jalqaba kan godhanne eebbadha. Eebba keenya daawwannee walitti deebina. Oolche nagaan nu haa bulchu. Kan nagaan oolche nagaan nu haa bulchu. Biyyi teenya nagaa haa taatu. Ijoolleen kun immoo guddatanii boru dooktara ta'anii, piroofeesara ta'anii, injiinara ta'anii kan biyya keenya tajaajilan, kan biyya keenya gargaaran isaan haa godhu. Ijoolleen kun nuuf haa guddatan. Wanni barumsaa keenya lamaanuu guddatee hunduratti dooktaroonni kan itti keessaa eebbifannu. Gaafa nagaa ogaa biyya keenya nagaa ta'e hundumtuu wanni hundumtuu hojjetamuu kan danda'u asittis wal ga'uu kan dandeenyu. Kanaaf nageenya keenya Waaqayyo nuuf haa eegsisu. Rakkoo hamaa fagoo jiru kana nurratti fidin naannoon keenya misoomni ishee akkasumatti haa guddatu. Kanan hir'ise Waaqayyo taa guutuu galatooma. Kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Waan hin taane Rabbi nurraa qabu, hamtuu nurraa qabu. Mana barnootaa kana akkuma mana barnoota urjii kana Rabbi waa hunda urjii nu haa godhu. Waan mana barnootaa kana keessatti daa'imman kunniin daa'imman boru biyya bulchan Rabbi haa godhu. Daa'imman kanaa olitti qaroomanii kanaa olitti biyya kana guddisan Rabbi nu haa godhu. Daa'imman kunniin daa'imman akkuma urjii akkuma ifan kana Rabbi akkuma babbareedan kana Rabbi nu haa bareechisu. Barsiisota keenyallee kas keessaa umrii nu haa kaa'u. Barsiisota akkana qaraniitiin barattoota kanneen qaraniitiin fuulduraatii fi ifaa gochuuf asitti dhaamaniitiin asirratti dhaamanii asirratti barsiisaa jiran kanallee isaanillee Rabbi kana jaalaa isaan haa guddisu. Kan nuti jenna ganaa kan Iddoo tokkotti guyyaa tokko waliin nu qabee Rabbiin keenya. Ijoollee keenya eebbi akkam ture? Eebba keenya daawwannee ammas ana wajjin walitti deebinee jirra. Amma immoo kallattumaan gara qophii keenyatti aanutti dabara. Qophii keenya inni taanu faaruudha. Faaruudhaan immoo bohaarree walitti deebina. Ammas Iid Mubaarak. Aruuraan sagal fannifameera akkuma tasaa tokko cabeera meeqatu hafaa isa durarra saddeetu hafaa isa durarra aruuraan saddeet fannifameera akkuma tasaa tokko cabeera meeqatu hafaa isa durarra torbatu hafaa isa durarra qaruuraan torba fannifameera.
mataasaa tokko caabeera meeqatu hafaa isa durarra shanitu hafaa isa durarra qaruuraan shanii fannifameera akkuma mataasaa tokko caabeera meeqatu hafaa isa durarra afurtu hafaa isa durarra qaruuraan afur fannifameera akkuma mataasaa tokko caabeera meeqatu hafaa isa durarra saditu hafaa isa durarra qaruuraan sadii fannifameera akkuma mataasaa tokko caabeera meeqatu hafaa isa durarra lamatu hafaa isa durarra qaruuraan lama fannifameera akkuma mataasaa tokko caabeera meeqatu hafaa isa durarra tokkotu hafaa isa durarra qaruuraan tokko fannifameera akkuma mataasaa tokko caabeera meeqatu hafaa isa durarra zerotu hafaa isa durarra waan hunda keessatti godhatu. Ijoollee ayyaana kamti kabajaa jirtu? Ayyaana gaarii fi bu'aaraa ta'e nyaataa dhugaa dhangaa keessan namaa akka kabajaa jirtan shakkii tokko hin qabnu. Nu biraa mijuun keenya akkuma guuteetti jira. Qophiileewwan isin bohaarsan isin bashannansiisan ammas hedduutu hafa. Qophii keenya inni itti aanu walaloodha. Walaluuwwan hedduu mana barumsaa garaa garaarraa wal duraa duubaan isinii dhiyaatu ammas kan isinirraa eegamu ta'anii hordofuu qofadha. Ani maqaan koo barattuu Beeker Dastaan jedhama. Kutaan baradhu kutaa arfaffaadhaa amma kan isiniif qaba'ee dhiyaa walaloodha. Mata dureen isaa dhugaa jedha. Kufaatii kan kee gubadhee otoo si faana bitintiru yaada kee malee jiraachuu ani danda'u yaa turu keessa keetu keessa kooti dafee siif gala yaadni koo qalbiin koo si faana dhooti si faana tola faanni koo situ bakka dhibee kiyya yaadatee argee kenna dheeru neetworkii miti xiiqada kan walitti nu fideeru gaafa haqni kee jallatu seenaa kee bara dhibbaa kanaaf garaan koon jaallatu keessa kiyyatu na jibba imimmaan kee arguun fedhu otoo imimmaan cobsita gaafa haqni jallatu ammoo dhugaa tasgabbiin obsita imimmaan haadha hiyyeessaa ilaalaa ulaaga hundaa maaf jirta uumi saba yaa saba guddaa Haacaaluu Hundeessaa kee ta'ee gabroonfataa kee balfadhu Abishee Garbaa kee ta'ee aarii qubaa alalfadhu Nadhii Gammadaa kee ta'ee wallaalamuun birfaduuti miilla bakar waaree siif dhaabamuun bakka buute siif jedhee moo manaa bahee bakka namni hin jirre dhaqu Mustafaa Huseen kee ta'ee diina kee shallafa naqu mataa sirrii kee ta'ee gabrummaa kee na hambisu alinyii cirrii kee ta'ee xiyyaara gobee gombisu falmataa wabii kee ta'ee seenaa kee kufe kaachisu laggasaa wabii kee ta'ee diina kee biyyee nyaachisu guraalaa alasaaf ta'ee fannifamee moosiif du'u abdiisaa agaa kee ta'ee wadaroon gamoorraa bu'u moo natti maddu waan tafeete maaf jiruun si milkooftu imimmaan kee sirraaqu ka'ee sii bita sooftiin sirraa naqu lolaadha imimmaan kee dhiiga dhangalaafta yoo dhabdu ilmaan kee silaattis maal dhabnaan ilmaan kee gudeeda kolfi ilkaa malee attamiin bareeda imimmaan keetu haqa haqan qabne kooru kanaaf imimmaan kee dafee fida kooru akka rooba arfaasaa isa ganna keessa haqaa bu'aa oola ilmi haadha hiyyeessa dibbee kee dhaaddo haqaan harka reeb eessa jirta dhugaa kootti laaddu deeb eessa jirta dhugaa ka'ii bakka teessu siwwaama maaliif nan dhageessu ija diimeeffatee yoo sabni nu goolu galmeen haadha hiyyeessaa yommuu jala goolu yommuu abbaan sobaa dhaabee deemu huuru eessa jirta dhugaa eessaan si abuuru si godhachuuf hankoora bajjii tattalaare barbaacha keenjoora ijoollee mantalaare anoo barbaacha keenjoora biyya keessa edaaman maramtee asnu jalateessa fagoo jirta seenee si barbaanna uno atoo ukkaamamtee suuqateessa kuno karaa baatu dhabdee
karaa baatu dhabdee mana hojii mootummaa darbaan si dhawwatee dhimma hojii loogummaa turistoota hangantoota nageenya eeguu isa waajjira haqaatiin galmee jala oolte waajjira poolisii balbala nageessee biiroo barnootaa teessoo jala teessee immi firoottamii firanqee keessumaa kan intala adaadaa kan ilma eessumaa karaa baatu dhabdee utuu yaaddeertu bahin jedhe dhugaa bahi bakka jirtu bahin jedhe dhugaa bahi bakka jirtu. Eebbifamee bahee ilmi haadha hiyyeessaa yoo dorgommiidha maqaa isaan dabarsan kiisii isaa calalliirraa utuu qabxii qabu utuu sammuu qabu qarshii fira dhabee kan rakkinni goonu faashinii mata'ee yaala biyyaa firaa dhimma barbaaddeetiin yoo dhaqxee waan jira akkuma beektu gaafii tokko jira harkama miillaatiin as dhufte siin jedhu miilla jette jennaan argaamaa siin fedhu harka jette jennaan garuu baga nagaan dhufte kee harka si fuudhu harkaan deemuun kun ammoo yoomiyyuu safuudha namni harkaan deemu abuudha ka abuu namni harkaan hin deemu safuudha ka safuu waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Kanki Ayyaantu Xaayir jedhama kanin baradhu mana barumsa Urjii Akaadaamii kan isin dhiyeessin walaloo. Maqaan kee Makkiyaa Musaa jedhama kanan baradhu mana barumsa Urjii Akaadaamii kan isin dhiyeessin walaloo. Walaloon mata duree keenya Odaa. Yaa Odaa gaaddisa abbaa gadaa Oromoonni hunduu kanaaf si barbaada bonaa gana gahuun ko'umaan addaa hunda ol fakkeessa gammoojjii fi baddaa. Odaa muka jedhu inni mukaa miti uumamni isaa dalaali madaaliiti gaaddisa Oromoo tokkummaa sabaati mallattoo eenyummaa madda qaroominaati badhaasa Oromoo kennaa waaqayyooti. Odaa muka guddaa galmee seenaa hundaa si biraa hin dhabaman mukkeen adda addaa si barbaacha dhufu waati kadhata si barbaacha dhufu waati kadhata. Oromoon walgahee si jalatti bahee murtii waliilaa ta'a yommuu waa dhaga'e odaan shan gadaan shan bokkuun shan awwaan shan jedhee si naanna'e waan nu dhaggeeffataniif daagala. Ani maqaan koo barattuu Dibooraa Dabaloon jedhama. Mana barumsaa koo oolmaa daa'immanii fi sadarkaa tokkoffaa Abishee Garbaan baradha. Barattuu kutaa shanaffaadha. Amman kan isiniif dhiyeessu walaloodha. Walaloon dubbisaa takkaanaaf callisaa mata dureen isaa maatiif. Ani dhiiga keetiin sirrattan dhaladhe bakka kee bu'uudhaaf anota kee kame. Seeraan na guddisii naaf ta'e mallattoo biyya misoome malee nan dhaalchisin rakkoo. Biyya misoome malee nan dhaalchisin rakkoo. Kan siif hin mijanne anaaf naa mijeessi meeshaa barnoota koo guutii naaf qopheessi. Laaqana naaf hidhii karaarra na buusii milkaa'ee dhala koo jedhi. Nagaggeessi milkaa'ee dhala koo jedhii nagaggeessi kan daa'imni gootu kan maatiirraa bartu yoo maatiirra darbee ollaa hin dabartu ilmi abbaa daldalaa kaayyoon isaa daldala ilmi abbaa barsiisaa barsiisuu shaakala ilmi abbaa dooktirii kan fayyaa namaa yaalu hamma miyyoomtuyyuu miidhama keen ilaalu ilmi abbaa poolisii nagaa namaa eegsisi naannoo keerraa jalqabee eenyuun geessisiin dursa ilmi abbaa gootaa kaayyoon isaa gootaa rasaasa fuunduraa qalamaan dhaabbata ilmi abbaa hattuu hojiin isaa yartuu kaayyoof mul'anni isaa borsaadha hin dabartu kaayyoof mul'anni isaa borsaadha hin dabartu. Ilmi abbaa dhudduu kan machooftee galtu amman guddattu yuu mana mashataa hin dabartu amman guddattu yuu mana mashataa hin dabartu waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Kan dursee maqaan koo Hawwii Mi'eessoo jedhama kan baradhu mana barumsa Urjii Akaadaamii lakkoofsa tokko kutaa shanaffaa irraa. Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa barataaf barsiisaa gurra qofaan miti afaan hin cadhisaa. Mata duree walaloo kiyyaas yaa barsiisaa. Yaa barsiisaa koo abbaa nama hundaa biyya maraa keessatti isin nama guddaa. Aadaa nu barsiistee galma keenya odaa barsiistee har'aan nu baaftee galatoomii guddaa. Anuuf danda'eera kunoo har'aan booda anuuf danda'eera kunoo har'aan booda. Biyya koo naa guddiftee addunyaa ibsitee jiruu fooyyessitee dukkana ibsitee doofummaa balleessitee ija tokkoon laaltee hunda ol qixxeessitee kaan tuffattee kaan hin jaalattu kaan tuffattee kaan hin jaalattu ija tokkoon laalta hunda addaan hin baaftu. Yaa barsiisaa koo abbaa hundee biyyaa doofummaa keessaa baasi biyyuma kiyya doofummaa keessaa baasi biyyuma kiyya. Guddina barbaadaa kan akka Turkiyaa kan duubatti hafe hoo biyya Itoophiyaa kana keessaa baasuuf carraaqa barsiisaan abbaan biyyaa kana keessaa baasuuf carraaqa barsiisaan abbaan biyyaa hin baradhu jennaan gara hallayyaa ni baradha jennaan gara ammayyaa. Maal sitti fakkaata barsiisaan abbaan biyyaa maal sitti fakkaata barsiisaan abbaan biyyaa qabaannaan dandeettii beekaan baargamatti wallaalaan of jalatti barannaan yuunivarsiititti yaabbannaan bajaajii caccabnaan garaajii dheebonnaan orreenjii barannaan ogummaaf kolleejjii yaabbannaan mootorii hojjannaan doktorii yaala mormaa olii waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Maqaan koo barataa Amaanu'eel Fayyadaan jedhama. Kan hin baradhu
mana barumsaa oolmaa daa'immanii sadarkaa tokkoffaa Bishee Garbaa kutaa sadaffaa yommuu ta'u walaloo mata dureen isaa imaanaa goototaa jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Gootummaa isheen durii harka dhangalaate waa'een goota keenya abjuu guddaa taate. Egaa yaa Abishee koo Abishee ilma Garbaa waa'ee kee hin callisu waa dubbadheen darbaa. Seenaa saba keetii tasuu hin macaafne dhiiga walii baatee booruu nu hin obaafne. Maal goonu ree kaayyoo ishee qabattee naannoo keenya galte daangaa lafarratti hayyoota kan qalte biyya keenya keessaa boollaa kan qotte bittaa sobduu didee Abisheen macaase warraattuuf sobduu fardarraa harcaase ummata onsee ummata kakaase sabarraa dhalatee bilisa kan baase garuu maal goonu ree araara fakkeessee namticha hamaan sun lubbuusaa balleesse araara summii baatuu bariin kee dhaadiyaa dhugdu garuu ati har'as goota booris goota seenaa kee hin dagatu Oromoon tasuma silaa Oromoonis garba ta'ee hin hafu ayii Abishee koo gootummaa keef safuu waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Duraan dursee maqaan koo barattuu Boontuu Mamanuu jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa Urjii Akaadaamii kutaa sadaffaa keessaa kan amma isiniif dhiyeessu walaloo mata duree walaloo kiyyaa qubee afaan Oromoo qubee koo'an isin baradhaa seenaa saba kootii seenaan mul'ifadhaa afaan kiyya bal'aa seenaan guddifadhaa waan isin baradhee yoo mana irraanfadhaa sagaloota uumuu yeroo barbaannetti xiqqaa guddaa jechuun bakka lama baafnee sagaleef sagalee walitti fidannee jechoota adda addaa ittiin ijaarannee dheeraa fi gabaabaa addaan baafatanii garaagarummaa isaa keessatti hubatanii dubbifamaa lamaa wal bira barreessa. Akkasuma hanqina jechootaan jajjabeessitanii dubbifama tokkoon barreessuu qabdanii kanneen armaan olii eega baratanii hudhaa irra butaa itti aansitanii wal faana baratanii yeroo xumurtanii afaan Oromoodhaa sirrii dubbiftanii waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Iddoo tokkotti guyyaa tokko waliin nu qabee rabbiin keenya. Mana keessan teessanii qophiin isin daawwachaa jirtan kun qophii ijoollee lattuuti. Egaa qophiileewwan isin bohaarsan isin bashannansiisan ammas akkuma itti fufanitti jiru. Amma immoo ijoollee daawwannee walitti deebinaa ammas nu waliin tura. Iid MUBARAK. Ijoollee daamaraa muree ijoollee siiboraasisa ijoollee gaafa maskala ijoollee booka hunate ijoollee dhiichisee sirbee ijoollee sii sirbisiisa ijoollee kooti yoo jenna ijoollee kooti yoo jenna ijoollee kooti yoo jenna ijoollee marreen hin kottu ijoollee dambara daari ijoollee marreen hin kottu ijoollee galgala waari ijoollee booba darabi ijoollee kararra jiisa ijoollee natti marami ijoollee karanna jiisa ijoollee baddaatti baate ijoollee miigiran jirtu ijoollee badde yaanniko ijoollee naabiran jirtu ijoollee kooti yoo jenna ijoollee kooti yoo jenna ijoollee kooti yoo jenna ijoollee kooti yoo jenna ijoollee baasanuu korma ijoollee gaafa filatti ijoollee naabidda mooree ijoollee lafa dikaatti ijoollee yoo biduu didde ijoollee siyyoo waaressa ijoollee lafa seenaatti
garioko. Ijoollee zammasiyoko. Ijoollee kooti yoo jenna. Ijoollee kooti yoo jenna. Ijoollee kooti yoo jenna. Ijoollee kooti yoo jenna. Egaa ijoollee akkuma beekamu Tsoomniin kun yookiin tsoomii Ramadaanaa kan jedhamu yeroo itti quraanni nabii keenya Muhammadiidhaaf gadi bu'ee kabajaa turre. Egaa tsoomni Ramadaanaa kun guyyaa 29 hanga 30tti kan qabatudha. Waa'ee ayyaana keenya erga kana jennee kallattumaan immoo gara qophii keenyatti aanutti dabarra. Akkuma torban darbee daawwattan manni barumsaa ijoolleen mana barumsaa Bishee Garbaa fi Urjii qophiileewwan isin barsiisan isin bohaarsan isinii dhiyeessaa ture. Torban kanas qophiileewwan isaanii itti fufu itti aansuudhaan qophiileewwan isaan tapharratti hundaa'uudhaan qopheessan isiniif dhiyeessina. Ammas turtiin keessan nu waliin haa turu. Iid Mubaarak jenneerra. Maqaan kiyya Barattaa Abdul Baasit jedhama. Kanan baradhu kutaa afuraffaa mana barumsaa Urjii Akaadaamii sadarkaa tokkoffaa kan amma isinii dhiyeessinu tapha ijoollee. Maqaan kiyya Barattuu Fadiilaa Aliyyi jedhama. Kanan baradhu kutaa arfaffaa mana barumsaa Urjii Akaadaamii sadarkaa tokkoffaa kan isinii dhiyeessinu
Tapha ijoollee farsoon argadhee tolabboo fashkoo tokkotti tolabboo culluttan godhee tolabboo culluttan jedhee tolabboo niitii xinnitti tolabboo sireerra teessi tolabboo hunda dhageessi tolabboo hoolaa qalannee tolabboo yaa shartatteessa tolabboo gooftaaf sagannee tolabboo warri niitii godeessa tolabboo godoo taa'ee odeessa tolabboo warri niitii bareeda tolabboo tulluu gubbaa areeda tolabboo handaaraa wallu tolabboo sareen jajjiite tolabboo magaalaa furruun tolabboo birraan bariite tolabboo tuqlub tolabboo jette mimmaan koo tolabboo waan dhageeffataniif guddaa galatooma. Jim kafardenyatu Jim karrenyatu Jim burbursa garre Jim albati arre Jim ganda kongo bargama geesse uftutti namni dubbate udangani tokko nyaata namni dubbanne immoo foon nyaata damma nyaata damma gaanii tokko fi gaanii tokko nyaata. Ijoollee keenya ijoolleen mana barumsaa bishee garbaa fi mana barumsaa hojii akkam turan baay'ee cimoota miti. Isinis dandeettii qabdan achumaan gabbifachaa irraa barachaa irraa bohaaraa akka turtan shakkii tokko hin qabnu. Qophiin keenya inni itti aanu waliin dubbii afaan Ingiliziiti. Isin dhangaa keessan dhandhamaa ammas nu waliin turaa. Qophii keenya daawwannee walitti deebina. Introduce myself. My name is Lydia Fayera and let me introduce myself. My name is Nana Timokono and now have conversation with Lydia Fayera. How are you? I'm fine. Do you have a job? Yes, sir. Do you have a job? Yes, sir. Do you like it? I don't like it. Do you have a job? Yes, sir. Do you like it? No, okay, goodbye. Bye. How are you? I'm fine. What is your favorite to travel? I like to travel. Where are you going to vacation? Shaggar. How do you go about? I will catch a bus. Don't you like to go to Saudi Arabia? Yes, I do. How will you get there? I'm going to drive. How do you like to travel with? A group of friends. Have you ever used a plane? No, I haven't. Okay, goodbye. Bye. Thank you for attention. First of all, I am happy to get this chance. Let me introduce myself. My name is MUBARAK. I'm from Masala, locality 08. I'm grade 5 student at Ijoollee Academy. First of all, I'm happy to get this chance. Let me introduce myself. My name is MUBARAK and I am 11 years old, the grade 5 student at Ijoollee Academy. I was born in 2003, Ethiopian calendar for my father. Ganadilo, my father, Gani Kadigo, season as a latter. I wanted to be doctor. It is time to go home, it is time to go home, it is time to say goodbye. I had so much fun and you had so much fun. We all had so much fun and then now we say goodbye, 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 see you again, goodbye, goodbye, see you again. Goodbye everybody, we had a good day. Goodbye everybody, it is time to say goodbye to my teacher, goodbye to my friends. Goodbye everybody, till I see you again. Have your hands left, have your hands right. Turn around once and clap your hands twice. Step to the left, step to the right. Jump to the middle and jump out the wide. Goodbye everybody, we had a good day. Goodbye everybody, it's time to say goodbye to my teacher, goodbye to my friends. Goodbye everybody, till I see you again, till I see you again. Thank you for attention. Hi,
What is your name? My name is Kapsa. What is your father's name? My name is Dabadan. Mother's name. Her name is Talai. Where were you born? I was born in December 2005. How old are I you? am 9 years old. Where were you born? I was born in Shambutan. What you were born in? I was born in Oromarji. What country were you born? I was born in Ethiopian country. What's your nationality? I am an Ethiopia. What's your name? Mother is Shambutan Zaras Kabale. Where do you go to school? I go to school every Shagarba. What is your future plan? I am to be a doctor. See you later. Bye. See you too, bye. I'm all over the classmate. How are you doing? I am writing good. What subject is it? It is spoken English. Want to have yesterday? I am Tepe. Want to have? I forgot that. You must remember your property before leaving it. Thank you very much. Kapso, good night. I have to go. Why are you not? Yes, I sleep last night. Why? Because I was reading a book. So? I've got to see tomorrow. Half about the event tomorrow. How about next day? Possible. Okay, nice meeting. Thank you, same to you. Hi, Kapso. Hi, Wam. Are you fine? Fine, thanks. How are you, Mom? They are fine. Please send my greeting to them. Want to have comment? Sorry, I'm busy. See you. Okay, I will. Goodbye, Shilata. Goodbye, see you too. Good morning. What can I help you? Good morning, country person. Have you come to Bukatan? No, the country book is not Do visible. you know your account number correctly? Yes, I know. It's 4550. Is account your friend is? They are my brother account. This is for me. Fill it properly and bring it. Thank you, hospitality. Hi, Kapso. Welcome. Hi, Wam. Welcome to. How's the condition of the school? Very interesting. How do you find the teacher? All the teachers are so smart. You are right. Special biology teacher. Biology is your best subject. Yes, because I want to be a medical doctor. That is a good profession. Yes, exactly. What is your best subject? My best subject is physics. I want to be a physician. What is the state of the physician? A physician studies about the movement. That is good. Keep it up. What time do you get up, Kapso? I get up about 1 o'clock. What time do you have breakfast? I breakfast total pasta. Next to that, what do you do? I prepare my school bag and I take to taxi. Is your school far from you? No so much. I take to taxi. You made around 5 kilometers? Exactly. Did you say it's not far? Yes, not so much far. I don't think so. For me, it is simple because another student is going for better. Let's take a taxi. If you in such all way, it is right. Thank you for attention. My name is Mubarak Furo. My father's name is Mubarak Furo. My mother's name is Siko Abdi. I live in Nasalla. I want to be a doctor. Next, let me introduce my body parts. Finger, hand, arm, elbow, eye, ear, nose, mouth, teeth, neck, shoulder, mean, toe. Maqaan koo Toltu Mubaarak Dalamaa kantiibaa Durjii Akaadaamiidha. Kan isinii qopheesse qubee afaan Oromoo. Afaan Oromoo barumsa gaarii carraa arganne daandii guddifna eegalee jirra faana bu'uura. Galma keenyanii hawaasa biyya ibsa kennine jaarsolii biyya kabaja jirra lammiin koo maatii koo nagayaan jirtanii Oromoo ni hunduu poolisii haarawaa qaqqaaloomaa. Guddifna rabsina saasaayisii ammayyaa tartiibooda qubee uummattoota keenya viidiyoo ilaala waajjiroota keenya xalayaan ergina yaadattiin ibsanna zaazadennee xumurra. Qubee afaan Oromoo abacaada abarannu abarsiisnu abacaada eefa gaaha ija kaala mana opha qaara sata uva wata yaza
waliin dubbii afaan Ingiliziin isinii qopheessinirraa walitti deebinee jira. Amma immoo kallattumaan gara qophii keenyatti aanutti yommuu tarru qophii keenya inni itti aanu ta'ee kan argannu Ishobbokoo. Qophii keenya Ishobbokoo daawwannee ana wajjin walitti deebina. Ammas turtii gaarii. Shabbakoo yadoola mana barnootaa oolaa doofummaa baduyyoona. 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 Shabbakoo narsariirraa jalqabdanii kana booda ni deemtanii galma isaa ni geessanii itti fufuun doktorallee ni taatanii barsiisallee ni taatanii xiyyaarallee ni ooftanii kalaqallee ni uumtanii echa qorichallee argattanii HIV fayyistanii rakkoo biyyaa ni furtanii obsitanii barattanii kana hunda argattanii barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. Shabbakoo barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. Shabbakoo barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. Shabbakoo kormi keenya ni barooda yoo baranne galmi keenya ni bareeda maatiin keenya tokko tokko nu barsiisu tokko tokko nu hambisu silaa osoo hundi isaa nu erganii bu'aa isaa ni arganii barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. Shabbakoo barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. Shabbakoo maatii keenyaaf biyya keenyaaf guddistanii addunyaadhaaf madda galii ni taatanii qubeellee nan barreessa eenyummaa koo ittiin ibsa saba kiyyaa duudhaa isaa aadaa isaa safuu isaa nan barreessa addunyaadhaaf ni kaleessa barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. Shabbakoo barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. Shabbakoo barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. Shabbakoo barnoota barachuuf kana booda doofummaa akkam goota. 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 barachuuf kana booda. Ijoollee Ishobbokoo keenya daawwannee walitti deebinee jirra. Egaa akkuma beekamu ja'a tokkoof soomaa turre amma danda'ame immoo namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaraa turre amma immoo har'a ayyaana Iid-Alfaxiir kabajaa jirra. Isinis mana keessan teessanii nyaachaa dhugaa akka jirtan shakkii hin qabnu nu biraan immoo dhangaan keenya ammas akkuma buuteetti jira. Qophii keenya itti aanu kan taasifanne shaggooyyeedha. Egaa shaggooyyeedhaan immoo xiqqoo ishee sochoonee walitti deebina ammas nu waliin tura. Gadda chasi yubenda gada
natti taasi odaa bultu jaadaa daanna barsiisi sabboonsi tusaa bakka deebisi sabboonsi tusaa bakka deebisi karma gaddachaasi dhumeen dhangalaasi shaggooyyee naamooyyee harkaan natti taasi odaa bultu jaadaa daanna barsiisi sabboonsi tusaa bakka deebisi sabboonsi tusaa bakka deebisi. Sabata jawwitiin hundi shabkote kalam shaasha aadaatiin ati qabadhu dubre afran kalloo na jilbeeffadhu waysirraa bareedaa sadi duufatee sabata jawwitiin hundi shabkote kalam shaasha aadaatiin ati qabadhu dubre afran kalloo na jilbeeffadhu mandari nati amadi burtukaan kalloo mudhi sunsaa damman kuufanii yaa zamzamiti ate miira jaalal konnaa bira ooli hunda si jala mandari nati amadi burtukaan kalloo mudhi sunsaa damman kuufanii yaa zamzamiti ate miira jaalal konnaa bira ooli hunda si jala. Ramisi yami oftutia leman mulatarra umamni kefaya dadar mujalako shakenta nabia esa jirtamalo jadatia esa jirtamalo jadatia shankura ramisi yami oftutia leman mulatarra umamni kefaya dadar mujalako shakenta nabia esa jirtamalo jadatia esa jirtamalo jadatia. Chalee mormaa keetiin dhokaan faayanii dagalee jiru toona biraan deemiin rabbiitu si uume siinaaf dhaamanii seekaan kee goobanaa hiikaan naannanii chalee mormaa keetiin dhokaan faayanii dagalee jiru toona biraan deemiin rabbiitu si uume siinaaf dhaamanii. Mandari nati amadi burtukaan kalloo mudhi sunsaa damman kuufanii yaa zamzamiti ate miira jaalal konnaa bira ooli hunda si jala mandari nati amadi burtukaan kalloo mudhi sunsaa damman kuufanii yaa zamzamiti ate miira jaalal konnaa bira ooli hunda si jala. Shaggooyyee keenyaan shubbisnee walitti deebinee jirra. Egaa ijoollee keenya dhangaaleewwan arraabsanii qopheessine gara xumuraatti finnee jirra. Amma ammaatti akkatti bohaartan akkatti bashannantan shakkii tokko hin qabnu. Muraarrattis qophiileewwan manzumaa fi fiilmii wal duraa duubaan sin daawwachiisna. Akkanatti faayamee akkansi mudarratti mul'adhu kan godhe mana uffata aadaa bokkuutii hanga xumuraatti immoo beeksisuun kan sin waliin ture ani yeroon dhaabaadha. Qophii kana immoo kaameraa fi editingiidhaan kan nu gargaare Dabalaa Tolesaadha. Akkasumas immoo kaameraa